Asoosama Hawwii kutaa 14ffaa Barreessaan Isaayas Hordofaan. Taanii irra deebi'anii akka ilaalan hakiimichi obbo Bulchaa gorsuudhaan isaan geggeessan. Haatii fi abbaan Hawwii latiin biyyaa ba'uusaa jaallataniiru. Baga biyyaa ba'e Rabbi asitti isan deebisin jedhu. Haajii Yusuufis gurbichi ilbiisi suni kaadhimaa koo qorichaan tuqe daftaraadhaan tolcha irratti hojjechiisee akka isa jaallattu godhe jechuudhaan beekaadha kan jedhaman bira dhaqanii qarshii lakkoofsa hin qabne kennanii tolcha ishee irratti hojjetame busheessuuf yaalanii furmaata dhabaniiru. Hawwiin erga latiin deemee dhiphina ishee irraa kan fooyyee argattee siree irraa kaatee kolfitee taphattee abbaa latii fi obbo jireenyaan jala bultii cidha ishee xalayaa latiin isheef barreesse dhoksanii gaafa itti kennanidha. Hanga poostaa saaqxee dubbistutti baay'ee jarjarte. Xalayaa latiin isheef barreesse akkas kan jedhu of keessaa qaba. Yaa biiftuu ganamaa hawwii jaalallee koo addaan baanee namnuu nan dhufa giiftii koo jabaadhuun eegii mudhii kee hidhadhu rakkoof dhibbuu hundaa jabeenyaa mo'adhu dhiphatin maaloo korfii tattaphadhu jechuudhaan walaloodhaan jalqaba itti aansees hawwii koo ani biyya Siwiidinii nagaan ga'eera barumsa koos jalqabeera biyyi isaa baay'ee diilallaa lafti hundi cabbiidha hawwii koo addaan baanee namnu biyyatti deebi'ee wal fuunee wajjin jiraanna silaa jaalalli ati anaaf qabdu hamma ani deebi'ee dhufutti akka hin gedderamne nan abdadha jaalalli ani siif qabus bara baraan hin gedderamu fageenyaan jireenya tolaa fi badhaadhaan hin gedderru giiftii koo maaloo hin gaddin hin yaaddeen jabaadhuun eegi jaalallee keelatii jireenyaa jedha. Hawwiin yeroo kana dubbistu dhukkubbii inni sammuu ishee hidhee irraa hiikkate fuulli ishee ifee utaalte kaate. Kana booda utuu yeroon fudhatiin dabtee deebii isaa barreessite. Kan barreessite keessaa xalayaan ammasii barreesse kun yeroo warri koo jaarsichatti na kennuuf jala bultii cidha koo qophaa'aa jiranidha. Tarii xalayaan kun xalaa isa dhumaa ani siif ergu ta'uu danda'a. Eessatti akkan badu hanga ammaatti namni natti hime hin jiru. Maal abbaa koo godhu jechaa lubbuun koo dhiphachaa kibba rakkoo keessa jirtudha. Latii koo maal godhu kan jedhudha. Akka kanaan xalaa barreessitu irratti yaaddoo fi rakkoo isheen keessa jirtu ibsuudhaan dhaamsa ergitiifi garuu dhukkubbii ishee yaaddoo latiif qofa osoo hin ta'in haajii Yusuufiif kennamuuf yeroo isaa dhiyaachuu isaati. Kun akka warraansa cinaachaa itti ta'ee taa'uu ka'uu ciisuu ishee dhorke. Mala baay'ee yaadde kan yaadde hundii waan ta'uu hin dandeenye yeroo itti fakkaatu ammoo isa dhiistee mala gara biraa malti. Innis kan ta'u yeroo itti fakkaachuu didu gara biraa yaaddi. Akka kanaan siree ishee irra ciistee guyyaas galgalas yaaddoodhaan dhiphatti. Akka kanaan utuu dhiphattuu gaaf tokko karaa mana borootiin mana jala teessee utuu boossuu haadha latii argitee dhokatte. Harmee latii koo biyyaa na duraa baastanii qofaa na hambistan miti jette. Haati latiis mar'ummaan ishee raafamee boosse. Akkam godhu hawwii koo buddeenatu gargar isin baasee garuu Waaqayyo hunda uume utuu walitti isin hin deebisin hin hafu ittiin jette. Hawwiinis isinis garaanatti jabaattanii maal qaba mala tokko yoonaaf maltanii jettee boosse. Gaafa latii kekkeessinu furmaata tokko harmeen koo sitti himti naan jedhee ture. Isin natti himtu jedhee isin eegaan jira. Isin ammoo maaliif calluma akkanaan jettan naaf hin galle
jette. Haati latiis kan qopheessite sababii beektuuf obsi jetteen malee furmaati kana jettee itti hin himne. Iddoo tokko na dhoksaa jette. Akka waan latii argiteetti itti maramtee boosse. Haati latiis obsi dhala koo ittiin jennaan Hawwiin akka haaroos taate maali hanga yoomiitti obsaa? Torbanarraati miti kan jaarsichatti gurguramu jette. Haati latiis obsi gidduu kana furmaata tokko hin dhabnu sittan himaa jettee jajjabeessite. Hawwii wajjin haala kanaan utuu haasa'anii aadde Dinsiriyyoo isaan argite balaa hamaa akka ka'u sababii beektuuf aadde Bashaatuun Hawwii giiftii koo deemi haati kee nutti dhufte ittiin jennaan Hawwiin manatti ol deebite. Sodaa birruu yaaddoo kanaan Hawwiin bultii 3 eegde. Haati latiis homaa itti himne. Hawwiin heerumuuf bultii 4 qofaatu hafe. Firri fagoo fi ollaawwan abbaa Hawwiifaa guyyaa gaafa cidhaaf kan barbaachisu qopheessaa jiru. Obbo Bulchaan dunkaana dhiyoo keessummootii keessa ta'an dhaabuuf warra dhiiraa wajjin oliif gadi jedha. Aadde Dinsiriinis haadha latii irraa kan hafe dubartoota ollaa ishee wajjin wal gargaaruudhaan hojii nyaataa fi dhugaatii qopheessaa jiru. Hundumtuu kallattii garaagaraan hojii irratti bobba'aniiru. Durbi dibbee rukutaa jala bultii sirbuu erga jalqabdee bubbuleera. Hawwiin garuu joonjofteetti. Akka taatu wallaaltee rakkoo ishee furmaata dhabdee abdii kutatte. Guyyaan cidhaa bultii 2tti gale. Boroolee hiriyyoonni latii Sheebaa, Walloo, Bishii, Buddussee, Fonxor, Loos, Furnoo, Baatirii jedhamanii fi isaan kanaanis hojii gargaarsaaf mana keessaa fi alaan oliif gadi socho'uudhaan hojjetu. Hiriyyooti Hawwiis Sindaatuu, Doodotee, Immaabetii fi isaan kaanis kan Hawwiif barbaachisu qopheessaa jiru. Hawwiin garuu ni boossi turte. Immaabet akkas jette. ati gowwaadhaa maaliif calluma jettee boossaa? Ofin ajjeesa malee gara biraa maal gochuu hin danda'a? Dabaltee Sindaatuunis akkas jette. Maaliif of ajjeestaa? Jaarsi dulloomaadha. Yoo baay'ee ture waggaa 2 yookaan 3 caalaa biyya lafaa kanarra lubbuun turuu hin danda'u. Erga du'ee booda qabeenyi kun hundi kan kee ta'a. Si qofaaf utuu hin ta'in nuufillee nu dabarsita jedhee yaada jette. Hawwiin ofin ajjeesa malee ani waggaa 2 fi 3 miti sekoondii tokko isa bira dhaabbachuun barbaadu jette. Doodoteen utuu ani si ta'e gaafuma heerumee dhaqu boraatiidhaan ukkaamseen ajjeesa. Jedheen iyyee nama waamee itti agarsiisan ture jette. Yeroo Doodoteen akkas jettu Hawwiin boo'icha ishee dhiistee kolfaan gaggabde. Hiriyyooti ishees gorsa Doodotee fi kolfa Hawwiitti dinqisiifamanii daqiiqaa dheeraa kolfaa turan. Hiriyyooti latii 3 mana Hawwiifaa fuula duraa walitti marsanii dhaabbatanii haasa'u. Utuma haasa'aa jiranii isaan keessaa Bishii kan jedhamu gidduu isaaniitii ba'ee gara mana Hawwiifaatti qajeele. Akkuma achi ga'een mana keessa ol gale. Hawwiin eessa jirtii jechaa balbala mana ciisicha Hawwii rurrukute. Hiriyyoota Hawwii keessaa Sindaatuun kaatee balbala bantiif. Yeroo Bishiin isaanitti ol galu shamarran hundi ija isaanii irratti xiyyeeffatan. Bishiin akkas jedhe, akkam jirtu hundi keessan fayyaadhaa? Hawwii fi hiriyyooti ishees tokkummaan nagaadha jechuudhaan deebii kennine. Sindaatuun ati eenyu si eeyyamnaan gola kana seente?
jette haala qoosaadhaan. Bishiinis akkas jedhe, maal dubbattu isin? Hawwii geggeessuuf golli ani hin galle hin jiru. Cidii hawwii duddanu kuteera jedhe. Battala kana hawwiin akka qaana'uu fi aaruu ta'uudhaan fuula ishee uffataan haguugdee siree ishee irratti mataan gadi jette. Bishiin garuu haasaa isaa itti fufe. Bishiin akkas jedhe, iddoo ani hin seenne eessa jira? Iddoo hojiin barbaadamu hundatti anatu argama jedhe. Hawwiin Bishii madaakoo tuqxeen hin jeeqin jette. Mataa ishee sireerraa ol kaaste. Bishiinis dabalee akkana jedhe, hawwii koo dhiifama guddaa dargame dhiisee dubbiin balleessa natti fakkaata, dhiifama giiftii koo jedhe. Immaabeet akkana jette, Bishi dhuguma ani yeroo baay'een si hubadheera. Ati haasaa hin beektu. Balleessaa kee ammaaf wabii waamta. Utuu dubbannuu ati amma maaliif dhuftee? jette akka qoosaaf. Bishiinis akkana jedhe, gaaffii gaariidha. Namatu hawwiitti na erge. Hawwii dhiifama guddaa wajjin mee tokkicha kottuutii alatti nu haasofsiisi. Dhiifama hawwii koo ni deebitaa kottu. Hawwii dhiifama natti dallantee jedhe. Hawwiinis Lakki ani sitti hin dallanne. Ati hamaan dubbanne. Waanuma ijaan argaa jirtu dubbatte. Qabatamaadha kan ta'aa jiru irraa kaate dubbatte. Ati maal balleessite? Balleessaan haadhaaf abbaa kooti jechaa shakkii tokko malee bishii wajjin gadi baate. Iddoo hiriyooti laxii dhaabbatanii haasa'an dhaqxee hunda isaanii harka qabdee nagaa gaafattee ba'uu jalqabde.